Kabannos damnollee walumaanii Kabannos damnollee walumaanii Horittiin jejjeeramoo lamumaanii Ahaani Isii dubartiidha gidduu keessanitti xiqqoo si dhahamte ta'uu mala garuu akka nama maanguddummaa dubbate yoon taanes akka nama maanguddummaa dhagahe tokkotti abbaan giddii isii dhiifama naaf gaafa tokko immoo an dhiifama jala keenya namnis nama taajjaba obboleettii keenya dhiifamni gaafatamuun barbaachisummaa yoon barbaadamaa yoon taanes nu obboleettii keenya dubartii tokko haati mana abbaa giddii obboleettii keenya nuyyuu dhiifama gaafanna callimnee taa'uu agaadha callimnee taa'uu an akka nama tokkotti ka obboleessa tokkotti anuu dhiifama gaafadha garuu isin warri dubbatamaa walitti dubbatamaa jirtanu kaleessa keessaa waliin hin jenne waan kaleessa amma jaalala aljaziiraadha qaban wayii waan ibsaadha natti fakkaata abbaan giddii maashaallah namatti tola garuu akka hatichee kanaa bita abbaan giddii maali kaleessa yii maamme ati obboleessa kooti quxisuu kooti haati manaa koo immoo obboleettii keeti himmi teerii mufatteetti waan sira kaleessa jettanii isin lamman gidduutti fixuu dandeessan amma jedhaa jirtu amma wanni nu barbaanne dubbiidhuma maammennaa wallolee haadha manaa kiyya mufachiise akka fakkaanne akka hin taane akka goonu amma abbaa giddi wallolee miti kan inni mufachiise abbaa giddi qoyaa abbaa giddi sinii wallolee hin jenne anoo sinii wallolee hin jenne amma isinis badii qabdan dhuga innis badii qabu kan badii qabu sheeyxanaati abbaa giddi kan balleesse amma garuu ergani tokkokkii qayyarratti erga biyya galee deebi'e nagara moojjini nuti qabadhaa hundi keessanii yoo isaa nuti godhaa hundi keessanii yoo nuti godhaa hundi keessanii abdi nu fokkisiifte fokkisiin jedhu akka goonu akka goonu jira keenya saatii kana waca maamsinii galeera dubbii miidiyaa kana waraabamaa ragatiteef wacamee dubbiin nama harkaa gatama akka goonu jara keenya amma sarara deebi'een jedha wallaahi waan antaa jabaaruun qabaan waan antaa jabaaruun qabaan isuma dhuguma isin warra hadhas boris fakkeenya nuu ta'uu isiniin jedhe dhagaa haala anni dubbii kootu afee yoo ta'e malee wanni isaa zeenu dubbate irratti wanni dabalan hin jiru akka nagayeette jechuudha akka nama dhiyeenya dhufee ol galeetti jara keenya in salphataa jirra afoona lillah aafiin kan rabbiiti rabbiif jedhaati aafii jedhaa yeroo sinin jedhu jiddiidhaan sinitti cunqursee rabbiif jedhaa aafii jedhaa wanni bade naasaamin jedhaan jiru waan wanni bade inaasaama abbaa giddi maamme afoona lillah maamme abbaa giddi haadha mana abbaa giddi namoonni biraa soo jiraate afoona lillah walii jedhaati aafiin kan rabbiiti badii muruun dhumnenu nagaa buusuu dhumnenu sana booda wanni dubbatan yoo jiraate lakkii waan kana dubbachuu barbaannan yoo jiraate kunoo mesenjera keessan kiyyaan hin qaba walitti nuu hidhee dhannee dubbannee abalubballeessee barbaaddu yoo ta'e dubbanna achitti amma wanni nuus irra eegaa jirru jara keenya ammas nama 200 fakkeenya nuu ta'a boriifuu yeroo gaafa bor anaaf isaa walitti buune gaafa kiyyaanii fi abdii geetaachoo walitti bu'e jarruu akkana akka jennuuf karaa nuu baasaa fakkeenya nuu ta'a isiniin jedhaa jirra maal aannan adiidha yoo jedhame malee namaan galu jechuudha boriif fakkeenya nuu ta'a isiniin jenne bakka rabbiif jecha hafi olii jedhaa namaaf jecha isiniin jenne nu yookiin jimmummaaf jecha yookiin oromummaaf jecha isiniin jenne nu rabbiif jecha hafi olii lillaa jedhii dursii beekumsa keenuu himi nu beekumsa akkasitti beenna abootu walii jedha wanna fe wanti dubbatamu jiraate akka lama waraabamu barbaaduan sagaleen duraatu akka inni itti waraabame akka nama gaddisiisuu fi viidiyoon waraabame gadhiifamaa ture viidiyoo garaagaraati dhugaa dubbanna yoo jennu asirratti dubbannuti isinii galee namni walitti nama ofuudhaaf warabbal kaaba'an wanni miidiyaan tiktok ittiin na ajaa'ibe ijoolleen isin gadi ilaaltanii asii gaditti nama 900 keessa beekamtii ta'e beekumsa ta'e hayyummaa ta'e wallaalina daangaa darbee ta'e hin beeku malee namni hojii kooti jedheeti viidiyoo waraabbatee lafa kaa'ee
وانا دكيا دانجلو لفكاهي بور غافن ابديدا ولتي بويس غافن اساقي ولتي بويس اديت غدتا وان نمو ولتو فولا فيو غدبچولا فولو غدبچولا وانا كسيت ايغلا ميجرا سننو برارا جلكين اسي ورنو درات سيلين ميديا لانس هايوما لانس ورنو چالو مالي نوي غديتي متي مي هايوما كسنو اغرسيسا افي جدا نورا غبابسا بور والله كينيا غافن نولل اكمتنو دغا سن دغسنو تانان سين چاله بين متي كانو ولتين بدار رما افون لله بك ربي جچ سنبودا وني دبتمتو ميديا رتين دبتمين كيسان كنو كيان حد يو فيتن ولتنو هيدي اساق زينو تكن نيف يا اساق زينو ولتنو هيدي كيسان دبنا تكما هم دبلني اما ربي جچا افون لله جلاتي نغمچيسا بريوانا فيا يو وللي اسنتو في ولتنو علازا ولا اللي كان بريو وللي اكسي مال نمني ادا قبا اكاتا مان قدماستي اكاتا مالستي اكتي ولي قالوا قبا ايه فيلاميتو قدو كين جرا سيني قال خناف انا هاغسترون كيسن انو ما يوغا مدني جولين ولا اللي جولين كين اكستي في دماني ولترى فمو ابو جتون جرا ما شاء الله هجتني فكون ابو سيني جتش سيني ركنو افون لله خلاص دبي كين مو كيسن لا لا نجلا متانان اكبراتي خناف عافيس الله ربنا مبه تولي غلطو مي مبه كو مي الجزيره ارغس لاتي افان قم نجرا ميبي انسا دبتو چارا صافكن ايامي يا انما قبل الكون كوي نغديس يا يفهم مامي ابن الله بن الجزيره دبتو كو الجزيره ارغس لاتين دبني وانت مامي كو الجزيره دبتو Jara keenya jaarsummaa dubbataa jirtu ta'ee miiruma dhuunfaa ibsachaa jirtu ta'ee dhimmi isaanaaf hin galle. Wallaahi dhiifama naaf godhaatii isin kabajeen calliseen dhaggeeffachaa jira. Jarana jaarsummaan akkasii miti. Jaarsummaan akkasii miti. Waa wa'ii rakkoo wa'iitiif fala keenya jedhameen dubbatama yoo ta'ee jedhee quuqqaa nama keessa jirtu dhibee nama keessa jirtu tokko tooftaa ittiin baasamtu qabdi Oromoon malee dhiisaa afootu walii jedha. Afootuu kana irra deebi'een dubbachaa jira. Afaaniin afootuun keessatti sharrii dhukkuba baataa jechuudha beettee molmadeessanii kaanii jechuudha keessatti caba lafee baataa irra keessa afootu jedhanii huccuu babbareedaa walitti uffisuun kijiba. Sana ammoo ni gonkuma isiniif hin ayyamu. Please erga silaatee isiniin dhaggeeffachaa jira. Si'a lama yeroo inni abbaan giddirree deebi'ee dubbatu isaaf carraa kennitanii dhaggeeffachaa ana dhalliftanii akkuma taa'utti na ilaalaa jirtu. Isa caalatti dhukkubni na keessa jiru dhiibbaan na keessa jiru isa caalatti kan na laboobsisu kan na iyyisisu kan nu dubbachiisu osoo ta'u afaan qabadhee taa'aa jira. Callisuun koo immoo haqa dhabee osoo hin taane yookaan ammoo wanti irratti raawwatame anaaf damma ta'ee kan isaa ibicha ta'ee yookaan dhoqqee ta'eetii miti jechuudha. Akkuma kan isaa caalatti kan na laboobsu baay'een of keessaa qaba. Dambii dubbiitiin dubbannee waan kana siniif galaa jira miti yeroo keenyatti fudhannee namni sakka irraa baratutti dogoggora miidiyaa kanarratti uumamus dhaloonni irraa fakkeenya fudhatu jettanii fala keenya yoo jettanii tokkoon jalqaba irraa kaafnee dhugaa laayivii dubbii sanarraa kaafnee dubbanna. Osoo iddoo tokko naqin meseenjera jettanu maal jettanu yeroo wal dubbifnu waliin attaaqun namnu. Haqa kana jaarsummaa kana nageenya buuftanii jettanii deemtu yoo ta'ee jedhe haqa jirtu tokkoffaa irraa ka'een dubbadha waan na sodaachisuu hin qabu waan hin dubbadhetti 100% nama shuur ta'ee ofitti amanuudha waan hin ta'eefi viidiyoo isaaf tiktookiin guyyaa 90 lafarra kaa'a. Daawunloodii godhee jalqaba irraa kaasee hanga xumuraatti jecha nan dubbadhe viidiyoo nan dubbadhe jaartii koo arrabsite kan jedhu lafarra jira waan ta'eef viidiyoo ijoolleen cirtee walitti hiitee jette jechuudha. Akka nama miidiyaa fayyadaman beekneetti yeroo tokko Nasriyaan olee yaadattu yoo ta'ee jedhe jecha inni wallaggaa jedhee fi uummata doofaa jedhe walitti hidhanii uummata wallaggaa doofaa jedhu fudhatamee nama meeqatu diitii godhe Nasriyaan olee arrabsaa ture jedhe. Viidiyoo garaagaraa walitti ciramee ijoolleen ittiin foolowara guddifachuudhaaf of beeksisuudha jettee hojjettu. Osoo hojiin akkanaa sharriin akkanaa akka jiru osoo beeku nama miidiyaa fayyadamuu beeku faarmaasistiidha miti inni nama dawaa dhukkuba namaatiif dawaa kennu miti namni dhukkuba namaatiif dawaa kennuu beeku attamitti sharrii ijoolleen asirratti viidiyoo walitti hidhee maxxansitu tokko akkamitti akka hojjetame jedhee adda wallaala viidiyoo edit ta'eef hin taane attamitti adda wallaala namni kun nama bilbila koo qabu na qunnamee ana gaafachuu osoo danda'u miidiyaa irratti erga wanti dubbatamee xumurameen boodatti Mamme miira keessa maaf kana booda araarri jedhu hin jiru yoo hin dubbanna jettan ila dhiifama naa godha carraa kooti dhiifama naa godha yoo hin dubbanna jettan jalqabarraa ka'ee maalittu akkamitti akkam ta'e kan jedhu anis akka jiruun faffalaxeen dubbadha abbaan barbaade haa waraabbatu waan hin sodaadhu hin qabu
Kana booda wanti naan jedhamu hin jiru. Wanti jedhamu qabu hunduu xumuramee jira. Inni waa'ee jaartii isaatiif quuqqamee dubbachaa jira miti. Ani immoo jaartii yoon nabe ofii kootiif anuu nan gaha waan ta'eef dhimmi koo na ilaallata waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhadhee nama naa dubbatu hin qabu. Ofii kootiif itti gaafatamummaa fudhadhee ofii kootiif gaachara ta'een ofirraa deebifadha waan ta'eef akka namummaatiin dubbannee rakkoo kanaaf fala keenya yoo jettan jalqabarraa kaasaatti dubbadhaa hin dubbanna sanaachi yoo ta'e jedhe salaamu alaikum obboleewwan keenya hundi keenya iyyuu asiin golamnee gargar baana jechuu barbaadeeti galatooma. Okay, ijoo bicuu bubbuluun keenya nafu xiqqoo nu tufsuu danda'a wanti kuni. Kanaaf furmaata tokko kaa'uun dirqama. Maammeenis achi yaada isaa kaasaa jira. Abbaan giddiis asii yaada isaa kaasaa jira. Kanaaf wanni nuti gochuu qabnu rakkoo isaanii haa himatan. Abbaan barbaade silas ajandaa wanni abbaan kireetii godhachuu barbaada ajandaa kireetii gochuudha. Asirra taa'ee waraabbataa jira. Wanni dubbatamu dubbatameera. Waan duraan dubbatame malee waan haraamti kan dubbatamu waan goonu hin qabnu. Rakkoo isaanii dhibee isaanii haa himatanu haa baafatanu garaadhaa haa qulqulleessinu bakka waan kana. Kanaafuu isaa waan kana qabadhuuti jalqabsiisi. Ilaa amma dubbii kana keessatti fakkeenyaa fi maammeen haa dubbatamu jedhaa jira. Abdiinis haa dubbatamu. Maammee koo haa dubbatu jedhaa jira. Kana keessatti immoo nama fakkeenyaaf Isaaqaati jira. Isaaq yookaan Abdii Geetaachoo yookaan immoo warri as jirtan pirezidaantii maammeenii dubbii kana keessa galtanii maammee ati kana balleessite abbaa giddi ati kana balleessite jettanii murteessuu hin dandeessu. Ilaa calluma jedhanii amma fakkeenyaaf mana kanatti namni jecha darbaa walitti dubbatee akka asirraa bahu hin barbaaduuniin sinii galee yoo badiisa kanaasa kanattis murteessinee walitti araarsinaa alaaftinnaa isaan fudhannaa kan jettanu ta'e itti aseenamu. Yoo immoo kan jecha darbaa walitti dubbatamee yookaan baalageen abbaa argee as jala teessee viidiyoon waraabbattee ammas bora ajandaa biraatiin gaditti baatu ta'e asumatti golamnee cufnee dhiisnee baana. Ayyee ani yaadan qabu. Keenya maal taasise? Maaf nan guddatan. Qoy Okay. Dhaggeeffachuuf dhufna guddisiisin jedheen. Okay maal. Tokkoffaa dhimmi Mahammad bin Aljazirii fi dhimmi abbaa giddii hooggantoota keenya kabaja isinii kenne isin kabachiisaa irra isin kabajinas dhaggeeffadhaa. Dhimmi keessan lamman dhimma jimmaati. Ijoollee jimmaati. Ijoollee sanyii mootiitis. Bootaa keessan baraa please of bartiin haasaa kana bareechi. Eenyu akka taatu. Kaleessa akkas ta'ee ture haddanaaf qulqullaa'u mini heewane yemoota fardii wani shillimaatii waancaa bani komitii waancaa wayii isiniif hin dhufne hin jiru. Jaarsan nama guddaa ilmaan qabnu daa'ima qabnu sooshaal miidiyaa irra isin durannu kabaja walii kennuun dirqama. Wanti nu isin gaafataa jirru akka ijoollee sanyii mootiitti isinii galee maal nurraa barata uummanni Oromoo qofaa miti kanas jiru. Namoota kutaa adda addaatu as keessa jira. Mee ijoolleen jimmaa araarri jara jaarsummaan jaraa akka iseedhuuf jaarsummaan keenya lolli keenya akka inni jaalate wal dhabdeen keenya fiqir እንደሆነ ማሳየት ብቻ ነው። ጀልቀቢ ወንት ጀደም ምንድነው ማንት ጀልቀበም አይ አብዲ ጌታቸው ሰራ ነው ይጓል ምንድን የሚጀመረው ወንት ጀልቀበም ተቆ እንጅሩ አቦ yoo jaalalate malee amma hadda wantunu waliin arrabsin jiru akka Oromoottis akka maaliittis akka fedhettis dibbinni goone haga fedhu wal arrabsinirras wantinu hin jenne wantinu hin jenne dhiifama walii gochuu qofa wantinu waliin hin jenne waliif irra darbuu qofa wantinu waliin hin jenne የጎደለን አንድ ነገር እሱም ፍቅር sana qofa agarsiisuu qabda hadda jaalalli keenya gara Oromoo kutaa adda addaa waliitiin namni waan danuu nurraa eega. Bareechaa dhaggeeffadhaa Oromoo. Isinii galee. Hadda yeroo mubaarakiin arrabsu dhufee ijoolleen jimmaa maanguddoon qabdu nama obbaleewwan walirraa dhorkitu yaada machee marrasaa'u yoomuun irraan fadha. Laali. Isin maanguddoota keenya isintu wal dhabe. Qaroo keenya dhabne.
Gargaree keessa galuu kiyyaaf. Uummata bakka bu'uun miira keessaa bahi maamii please. Uummata bakka bu'uun Mubarak mee dubbadhu mee Maame taa'i ani akkan jedhu kiyya dhaggeeffadhu. Wanni al tokko wala dhageenyu wala huban. Pirezidaantii Maammeen yaada isaa ibsateera. As keessa Mubaraktu jira, Abdii Geetaachoo jira, Isaaqtu jira. Yaada Mubarak irraa addaa qabaatanii abbaan giddii fi Aljaziiraan rakkoo jiraa himatanii rakkoo jiraa kana ilaallee ekeleen badii akkanaa qaba, ekeleen badii akkanaa qaba. Jennee furra kan jennu yoo ta'e pirezidaantii Maammeen nama sadii olii miti yookaan immoo isin sadan immoo pirezidaantii Maammeedhaa gadii miti gar tokkotti nu murteessaa. Abdii amma fakkeenyaaf yaada isaa dhiyeesseera pirezidaantii Mubarakati gabaabsiitii rakkoo jiraa himatanu kan jettu yoo ta'e itti murteessiitii rakkoo jiraa himatanu Isaaqis akkasitti. Ani kan kanaan dura ta'e Aljaziiraa waan tokko kaasee ka'e garana waan tokkotu jira. Wanni jiru akkuma Maammeen jedhe dubbiin akkuma mala Aljaziiraa jedhe ta'ee ka'e dhugaadha. Nurkatti bubbule jarana dubbataa jirra. Dubbiin keessan isin biratti miti. Nu biratti bade dhugaa dubbanna yoo jenne. Nu warra hadhaa walitti